Ustaz Raya Abba Macha Hamile Ulana dan Nasi Madda Yoya daawwattoota gammadaa shoo torban kana akkam jirtu nageenyi badhaadha jajjaboo torban kun akkam ture torban gaarii dabarsitanii torban kana ammoo keessummaa hedduun keessan jaallattan hedduun keessan hawwiidhaan eegaa turtan anis naman dhuunfaatti kabajuu fi jaaladhu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru namni kun dur nama wallisaa ture amma immoo barsiisaa amantii akkasumas manzumaa isaa hedduudhaan nama isin beektanii fi jaalattan Ustaaz Raya Abba Macha Hamile Ulana dan Nasi Madda Baganagan ufte Ustaz Raya Abba Macha Kale baganagan no iden pada cheers ayyata san ugani egal bira ngoda manar ge made mom beko torban darbe gara hararge kana turte nusi baay'ee si eegaa turre gaaffiif deebii kanaafi gara hararge kana maaltu si buusee sarraa gara hararge waamicha adda addaatu jira yeroo adda addaa keessa waamicha adda addaa dhufu kana jarri waa si waaman qofaaf hin dhayitu yeroo dhuma waamichi dhageessu walirraa fageenya dhiphisuufi sittin birmadhe si wajjin hin jire jechuu itti himuufi si galee kophaan jirtu jechuu hamilee guutuufi kana biratti immoo waamichuma adda addaa waamicha kana qofa miti waamichi dhokataaf mul'ataa qaba waamichi dhokataa jechuun kan namni akkuma dhuunfaatti aruuza si waamufaan labsamaa miti waamichi gariin immoo labsamee si waamama cufumaafuu yeroo birmannaa gootte yeroo achitti si argu hawaasni kan keetti dhiyaarraa dhayxee miti dhiigni na wajjin jirti jedhee hamilee horata kana qaba dhimma gargaarsa wajjin wal qabata laata jenneeti dhimmi gargaarsa wajjin wal qabatu baay'eetu jira yeroo ammaa kana keessa harargeetu hin ta'ini yeroo ammaa akka yerootti yoo na gaafatte gargaarsa yaada gargaarsa qaama si galee gargaarsa si wajjin hin jira hamilee yeroo kana keessa dhiya oromiyaatti taajuma dhiya oromiyaa hir'ina guddaa isaa lama qaba hir'ini guddaa lama barataan bara dargii keessa akka Itoophiyaa guutuutti daataa statistiksiin fudhatamee keessatti akka bara dargii keessa 79 fi 80 keessa lakkaa'amee beekamee jirutti irra barataan namaa guutuu Itoophiyaa keessa Eertiraa dabalatee gaafa sana jechuudha. Guutuu Itoophiyaa keessa namni barreessuu fi katabuun dubbisuun keessa hin jirre jedhamee warri galmeeffame keessaa Wallagga tokko. Akka biyyaatti akka biyyoomaatti akka qaamaatti itti boontaa miti. Dhugaadha. Namni miila kan kee mirgaa malee bar miila kan kee bitaan qophaan bareedu. Dhugaa keeti. Hin jiru iyyuu. Kanaaf qaama kan kee keessaa itti boontaa miti. Yeroo har'attas dhuftee kaatee barataan keenya inni gaafa sana har'a'u warri sana booda barbaade bakka jarri deemaa jiranutu jira. Inni gaafa sana iyyuu namni barreesse dubbisu keessa hin jirre namni dubbisu hin jirre jedhamee kan beekamu har'a'u eessa jira yeroo jette irrana guddaa isaa lama agarta. Gargaarsaa wal qabatee. Gargaarsa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessa barbaachisa kan inni siin jedhuuf naannoo Wallaggaa yeroo gargaaruu hin waammatta yeroo gargaaramuu immoo nama maqaa isaa dha'uun argitu naannoo sana dha'uun argitu dirqamaa miti mootummaan hin eegamu yeroo kanaatti mootummaan hin eegamu yeroo kana hawaasatu wal qaba yeroo kana rakkoo agartee rakkoo naannoo Somaalee gaafa Somaalee Wallagga nyaata geessee maaloo geesseera nam tokko miidiyaatti dubbatee naan hin beekamu irri inni jiru tokko kan waan hojjetatte hawaasa keetti machuun dirqama sin beeku inni Jimmaa isa Wallaggaan dhaga'u inni Lubbaaboor illee dhaga'u innumti ollaa jiru ollaa bunaa ollaa tumaa mooyyee sirraa dhaga'u innumti Lubbaaboor sin dhaga'u yoo tiimatte malee akkanuma akkana miti gaafa Booranaa Wallagga geesse jira eenyuun ni geesse nam tokko hin beekamu kanaafi gaafa yeroo inni waan inni hojjete dura qabdeetii bakka inni dhaga'e immoo qophaan jirtu kam jetta sila akkanuma kana miti kana namni hin beeku nuti warra miidiyaa irra jiruu fi warra wajjin jiru kana qofitti wal arga kanaaf yeroo ammaa kana keessa gargaarsa wal qabatee gargaarsa si wajjin hin jira qophaan jirtu abadan gargaarsa amma akkam ta'e beektaa gabaabumatti biyya wajjin qabna gargaarsa kophaatti qabda rakkina kophaatti qabda akka waan jennee fakkaata yeroo ammaa kana keessa biyya waliin qabna gargaarsa rakkina moo kophaatti qabda waan jennee fakkaata kanaaf yoollee waan dhabde waa geessituuf dhabde waan gootuuf dhabde dhiya Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa
kophaan jirtu kam jetteetti muunu hamlee dagaagsa hamlee bargaagsa bargaaguu beektaa afaan oromoo keessatti bargaaguun caayaa ta'u bargaaguun guddachuudha bargaaguun immoo caayaa baasuudha akkanatti ilaala damee baasuu jechuudha damee baasuu bargaaguun damee baasuu caala damee baasuun birkiidha birkii kanatu yoo akkanatti birkii yeroo ba'e ka'e hin dagaaguu jechuun garaagarana dayya'amee babal'achuu jechuudha bargaaguun isaa achi bargaaguun asiin damee gurguddaa baase sirras anas gaaddisa qabuu yoo danda'e bargaagee jennaan. Jechootuma afaan oromooyyuu hedduun barachaa jirra. Maarree ani xiqqoo tarii lafa bubbuleeran ta'a awabbaarraa isa waan dhagaa kanuma keessa. Dhimma gargaarsaa kana wajjiniin ati na yaadadha yeroo manni keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'ee hanga firaashii baattanii waan hedduudhaan uummata keenyaaf sii jirra jettanii warra dhaqxanii gargaarsa kana uummata keenya biraan geessanii tokko ergasiis immoo naannoo Horroo Guduruu Wallaggaattis rakkoowwan uumamee gammoojjii Baaleetti gammoojjii Booranatti rakkoowwan uumaman kana hundumaarraa irraa hafteen beektu. Tola ooltummaan kun yookiin akka kanatti laphee gargaarsaa qabaachuun kun waanuma uumamaan qabdu turedha moo yeroo keessa uummata koo cinaa dhaabbachuun qaba jedhee waan dhufetti. Baroodha. Akka dhaabbata egereetti Wallaggaan isa dheengadha arfaffaadha kan nuti ergine. Afraffaa gargaarranne. Okay, maqaa dhaabbataatiin ergaa jirtu. Dhaabbata keenyaatiin dhaabbata egeree wanni nuti goonee fi waan gumaataan hojjetamu waan nama tokkoon hojjetamu miti waan gareedhaan hojjetamu yeroo ta'e inni kun gara kanaan fiigeetii wal gargaarreetii duraan dhuunfaadhaan waan hojjenneerra dhuunfaadhaan wanti hojjedhee fi yeroo duraa sana hayyamanaa baasaa jennaan Tigireen nu rakkiftee yeroo sana keessa jechuun yeroo sana mooyyaanee keessa hayyamana asiifachi jennaaniin Abiyyi Ahmed bira dhaqee gaafa sana pirezidaantii naannoo Oromiyaa qabxiinni. Abiyyi Ahmed bira dhaqeen akkana gargaarsaa fi ayyama akkanitti hawaasa keenya gargaaruun dhabe karaa Somaalees akkanitti gadi bu'uun dhabe hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessa roorroo hamaa keessa jira akkamittiin hin bira dhaabbachuu danda'a jennaan nama si gaafate natti bilbilii nama si gaafate waa'ee gargaarsaa irratti anatu as jira naan jedhe waggaa lamaaf ayyama malee sababa isaan socho'e waggaa lamaaf ayyama malee yoo namni na gaafate jiraate isattiin wanta godha si galee namni na gaafate yoo jiraate kana godha turre akkuma gareettu achi booda ayyama baafnee ejensii beeksifnee lafa buufnee qophachiifnee gargaarsa miliyoona 150 wayii hamma sanatti waggaa tokko cinaa keessa waan akkanaa hojjennee turre kanneen kana keessa bakki nuti gargaarre inni jalqabaa Somaaleedha jedhamu malee manneen ijaarree jirra manneen baay'ee ijaarree jirra manneen uummata hawaasa keenya naannoo kana quphatee ka'ee yeroo inni jedhu qubsiisuutu jira qubsiisuu keessa waa baay'eetu jira si galee namni kun dhukkubsataa fudhatee dhufa daa'ima fudhatee dhufe akka maatiitti yeroo buqqaatu roorroo isaa warrumaa arge beeka akka maatiitti yeroo buqqa'u namni nama harrifanne yeroo sana keessa gaa warri nama harrifanne harka ormaatii yoo ibidda qabde siin gubuu miti kanaaf harka ormaatiin nu qabanii sa'aa kana keessa yeroo inni harka ormaatiin si qabu abadan harka ormaatiin si qabee of fuudhu jechuun dirqamaaf itti birmanne yeroo sana naannoo Somaaleetii isa jarri bakka adda addaatti ari'ee isa hanga hambifanne sana hambifachuudhaaf itti duulli sun akka Oromiyaa guutuutti hundi isaanuu galatooman akka raayyaa abbaa maccaa qofatti osoo hin taane guutuun Oromiyaa akka Baaleetti akka Wallaggaatti akka Jimmaatti akka Walloo raayyallee kaatee dhufte takka immoo maal akka nu walii taane nu barsiifte baga buqqaanee nu jechuudha roorroo keenya nutti ammaannaan malee takka immoo baga rakkanne maaliif jennaan waan nu walii jirru bartee jennaan akkas. Egaa raayyaan manzumaa kee keessattis dhimma wal gargaaru waliif ta'uu waliif waan gaarii hojjechuu kanarratti yeroo baay'ee xiyyeeffatteeti kanatti hojjechaa turte gargaarsi uummata keenya bira gahummoo amma yeroo baay'ee kan namoonni dubbatan dhimma gargaarsaa kanarratti namoota amanaman murtaa'otu jiru. Nama amanamutu jira, nama amanamne jira. Gargaarsa kana keessa nama hedduutu harkatti naqatee hojjeta yookiin waan gargaarsaati jedhame. Inumaa biyya faranjiitti aid entrepreneurship warra jedhamtu jiru. Warra gargaarsaan jiraatu. Isaaniyyuu gargaarsi jiraachuu isaatiin warra jiraatu jedhamu. Siniin garuu namni bakkuma fedhan illee kanaan dura namoonni hedduun natti bilbilanii turanii karaa raayyaafaa malee erginu amanamummaa barbaada miti gargaarsi. Ilaamee battii koo gammada koo ani ummanni
waan hawaasa isaa gargaaruudhaaf itti ergate irraa parsantii hammana irraa nyaate jechuu dhaga'uu dhumti kan koo waggaan keenya mallee. Gurraan dhaga'uun koo. Jiraachuu masaayyuu. Jiraachuu masaayyuu waan hawaasni isaa hawaasa kootti naa ergee maaloo haadha koo geessi nyaata naa nyaachisii abbaa koo geessi kanaaf garaagarummaan qabu beeke. Gaafa si ergu obboleessa isaatiitu mana keessaa qaba. Akka obboleessa isaatti si yaadeetti rakkoo keessatti birmate hawaasni kee. Nama kanarraa waa fuudhamee yookaan parsantii wayii irraa hir'ifamee nyaata maan jechuun waggaan keenya dhaga'uun koo. Heera mootummaatiin waldaan gargaarsaa tokko parsantii 30 waan biiroodhaa fi waan adda addaa godhatu hambifateeti. Kana booda gargaaraa sana waan mindaa kaffaluuf waan jireenya isaatiin waan camcaraq jedhu jedhan. Camcaraqi beekta kafan baadiyyaatti. Godhatu asii fachi jijjiiratee keetii isa kaanii geessee gargaaraa jechuu an dhiyeenya kanan dhagaye. Nuti bakka kana akka hin taane jalqaba maalirratti walii gallee Agalato manu ijoolleen keenya Kaamilii Shamsuutii Sufiyaan Usmaanii Haydar Kadirii Maamasaalii warri Jamaal Aliyyii jalqaba wayi horre. Wama ta'abbanneetuma farankaa lafatti ofuma keenya gargaaruu jalqabne jalqaba ofuma keenya. Keenyuma mana keessaa baasnee. Siigaleera dubbin. Dhugaadha. Akka namni waan sila har'a eega gargaarsa jalqabnee booddee sila arganna sila jedhamu utuu gargaarsa hin jalqabeen lafatti kuufanne lafatti hojjetanne ta'abbanne siigamne waan qabnu hojiis beeyna beekii nus baadiyyaadhaa dhufne akkatti hojjetamus beeyna dur akka dhabne bakka dhabne malee waan hojii beekuu lafaa uumna lafaa oomisha nuti warra baadiyyaa keessaa dhufe jechuudha eessa akka waa maddu beeyna xiqqishuu ija akkanaatiin fudhanne baadiyyaa keessaa baane waan ta'eef warri magaalaa nu goomsuun danda'u. Qaruutee magaalaan dhageenya. Lakki isaanuu akka waan asiifachee jechuuti numti diyuu lafaa kaafne. Warri magaalaa keessaa ka'ee magaalaa ijaar jirama. Eenyuun faa fiduu dandeesse. Warra magaalaa keessatti dhalatee guddatee magaalaa ijaare barbaaddeetuun argitu. Warri biyya bulchuu baadiyyaa namaa dhufa qabdi warri magaalaa jechuun kan jedhu. Gargaarsatti as deebi'ee uumamaan qabdamoo gaafinatti durana gaafatte uumamaan qabdamoo dhimma hawaasaatu si rakkise moo maal inni isa jedhu kan jalqabaa gara laafummaan uumamaa jira. Hawaasa keenya hin beeka. Uummanni keenya leebilii inni irra jiraatu eessa akka ta'e hin beeka. Si galee ilaalcha inni namaaf qabu namoomaaf qabu. Utuu gargar kanatu abaluuf kanatu abaluu hin jedhin namoomuma waan jedhuuf ilaalcha inni qabu hin beeka. Rakkina isaa iddiin inni jiru hin beeka. Kaleessa maal keessaas dabarfatee dhufee as ga'e hin beeka. Kana namni beeku immoo akkatti rafee buluu hin qabu. Dhugaadha. Si galee kana keessa maaltu jira seete namoonni dur anaa wajjiniin dammaqa kanaa dammaqan baay'eetu jiru. Achumaan jaarsi tokko manguddoon tokko Harargee kana ilma koo suutanaa jedhi midhaan dura bilchaate shimbiratu fixa naan jedhe. Dhugaadha. Wanti eebbisaa nyaate jechuu kooti. Fakkeenyaaf wanti ijoollee keenya warra dura dammaqe kana awwalaa kana nyaatu midhaan dura dammaqe midhaan dura bilchaate simbiratu nyaata. Kanatti na biraa nyaatamee an biraa offole malee wanni akkasii hawaasa kan kee yeroo beekte jettu namoomaan yoo gara laafummaa qabaatte jette ammoo namummaa yeroo biratti dabalatee hawaasa guddaa waa gargaaruu danda'e akka itti gargaaruu dhabe. Dhaggeeffadhu. Hawaasa waa gargaaruu barbaade akka itti gargaaruu dhabe qabaataa. Dhugaadha. Maa rakkoon jira boo. Isa kan harkaa fuutee san qabne kennetti haara galfachiiftee amma kennuu keessa maaltu jira? Raahaa qalbiin kan kee kun haara galfii qabaata. Boqata itti gammada. Hamma namicha gargaarame caalaa isa gargaareetu itti gammada jedheen fudhadha. Akka amantii Islaamaatti dirqamni namni tokko ollaan isaa yoo inni waa tokko dhabee jiraate asii quuftee bunuun dhorkaadha. Ollaan kan koo ragaa naaf ta'u. Eebbisa akkamittiin si wajjin jira. Ollaa koo eebbisaa bareedduu tokko hin qabu. Ijoollee gudarii akkamittiin si wajjin jira nagaa gara kanaanis uummata tokkotu jiranii jara wajjiniinis akkamittiin jira an ollaa kan koo yeroo isin jedhu ollaa tumaa mooyyee dhaga'u gandi kan koo akkamittiin wajjin jira ragaa naaf ba'u jechuu kan jedhu. Egaa gammoojjii Baaleedhaaf fi Arsiidhaaf immoo dhimma gargaarsa kana hojii wal qabatee bishaan baasuudhaafis piroojeektii jalqabdanii jiru. Maalirra ga'e piroojeektiin sun? Kana kaakun haasaan. Wayyoo hin fiddeere. Maashina sana kan nu dirqee irra caalaan naannoo biyya keenya kun dachii durba beeta. Dachii durba akkuma naan duudeetuma calluma hidheeta. Rakkoon isaa rakkoo bishaaniiti. Beela isaa yeroo xilee yeroo hongeen bu'e rakkoon isaa rakkoo bishaaniiti. Harargee Baalee beeltu
waan naannoo gammoojjii baalee ta'e warri duraa waan nutti hojjete qaba. Hamlee hawaasa keenyaa doomsuudhaaf jecha kililii 5 keessatti karaan mitirii 10 karaan bahee ispaaltiin bahee yeroodhuma Oromiyaa keessaa gad dabarfattu. Ispaaltiin bahee bishaan birkaan mitirii meeqa irratti kiiloomeetirii 10 irratti bishaan birkaan ijaaramee ta'a. Achi as dabarfattee keenya loon waan baay'ee bal'aan kun biyyi guddaan kun abbaa dhabuudhaa fi abbooma dhabuudhaa waan ka'e duraan wanni hojjetame kililii 5 ittiin hooga dabarfatte ispaaltii isaatu qaba. Hin beekta akka Oromiyaa keessaa gabbaate. Naannoo magariisa sitti dhaga'ama. Itti dhaga'aman beekta. Si galee akka namni naannochaa abdii horatu godhame. Naannoo sana keenya immoo akka inni abdii dhabee si galee godhame. Si galee gaafa kana dhaynee agarru gaafa sana mataa keenya keessatti dhalatte asii beeltuu yeroo dhaynu ijoollee walisoo galatoomtu ijoollee gaafa sana uummanni naannoo 5 hawaasa keenya buqqifnaanii yeroo sana keessa siyaasaan hamaa tokko deemaa ture yeroo abdiilleen ture hawaasni keenya baqatee yeroo inni karaa baaleetti ol godaanu jala godaansa kana dimokiraafii jijjiiru. Inni dhufee agga'e dhufee kana as qubata. Yeroo iddee kana ga'e as qubata. Dudubbeedhaan humna biraa jira kanatti hin beekne kan rabbii qofti beeku. Malee qawwee dhaqeeti gaangee isaa gurguree farda isaa gurgureeti inni keenya qawwee bitatee lafa isaa eeggata. Bakka silaa gandi warra ittisaa si galee warra ittisaa yeroo sana ofirraa ittisuu mudannee bara. Warra silaa nurraa ittisuu nuu kaa'ame ofirraa ittisuu mudannee. Naannoo Oromiyaa kana utuu hin beekin waa'ee Oromiyaa haasa'uu hin dandeessu. Asoosaadhaa eega kaate hamma dhayxee jijjigaa naannoo kunoo naannoo funyaan biiraa bira dabarfattee jaarsoo bira gad dabarfattee daangaa keenya dabarfattutti asirraa raayyaa eega kaate hamma dhayxee maali arbaa mincii dhaa'olee gandaa kunoo asiin gara kanaan baaleedhaan dhayxee kunoo garrii. Gariiraa naannoo kana beeke naannoo garriif gariiraa hamma dhayxee eessaa hawaasni koo eessa jira hanga jettutti hoborsoo eega kaate akka hanga dhuftee egaa raayyaan Oromiyaa bakka hundumaa deemee beekuu qabdan daangaa naannoo keenyaa kana xiqqoo wallaan. Utuu sila deemsi miila nafa fixee kan qoqaata gurra ga'e bara. Halqaa rabbii uumaa rabbii taanaan mana irratti hafe mala. Meeshaan kanaaf beekuu qabda rakkoo isaa beekuu qabda. Naannoo maashinaa wal qabatee beeltu eega agarre. Rakkoo isaanii lafa osoo hin ta'in rakkoo lafaa osoo hin ta'in rakkoo namaa rakkoo humnaa rakkoo waa biraatu hin ta'in bishaan qofa ta'u eega agarre. Harargee inni rakkoo barzalaa bakka jedhamu jira. Bakka dachiin isaanii waggaa 8 keessaa yeroo tokko rakkatu. Naanna'ee waggaa 8 keessaa maaliin beektu waggaa 8 keessaa yeroo tokko rakkatu jennaan muka kana margaa jedhan. Muka tokko kan yeroo sana eeggatee margu jira. Uuma rabbii waan nama dinqu keessaa waggaa 8 eeggateeti mukti tokko margaa. Gaafa mukti kun marge dafanii jalaa yookaan hin godaanu yookaan waa godhu loon akkasiin rakkachuudhaa deemtu waan beekuuf rabbii muka tokkotti kenna kan waggaa 8 keessaa yeroo tokko argamu. Muka kana muka ajaa'ibaa wayii inni agarree sana loontu nyaata. Loon isaan offaltiif jara sanaaf. Rakkoon isaanii bishaan naannoo kanaa baasuudhaa jennee itti yaannee dhufnee ayyama itti baafnee karaa dheeraa nu deemsise. Binne. Bitamee maashinichi. Bituusa kam maashina meetira 800 gaqqotu binne. Binnee galatoomaa obbo Shimallis Abdiisaa xalayaa barreessee lafa awwaluu abdii wal mari'atanii lafa akka bakka maashini kun irra dhaabbannu dhabne. Namicha irraa binne baay'ee guddaadha. Maashina meetirii 800 asii gaqqootu rabbi sitti agarsiisu. Baay'ee bal'aa baay'ee bakka lafa bal'aa fudhata. Eessa dhaabna yoo karaa dhaabne karaa cufa. Beeta naannoo keenya muddamaa duwwaadha. Eddee dhaabnu dhabnee amma kireeffannee dhaabnee jirra. Lafa amma piroosesii irra jira. Barbaadadhaa jedhanii barbaadataa jirra. Yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessaa hin eebbifamas. Maashinichis hin eebbifama. Hojiitti gasseenaa hayyama isaa hundatu iyyuu fixatee jira. Yoo rabbi jedhee gad deemuudhaaf deema hojii piroosesii irra jira yeroo ammaa. Baay'ee namatti tola egaa kun milkaa'ee immoo Oromiyaa keessatti bishaanota hedduu baastanii uummata keenya. Oromiyaa qofaa miti. Affaar rakkoo isiin keessa jirtu nutu beeka. Somaalee rakkoo isiin keessa jirtu nutu beeka. Naannoo kun asii Guraageedhaa maaloo keessa gad jiru ollooma kana olloomni Oromoon akkuma duriitti ollooma sana siin beeka bara. Oromiyaa irra darbitanii saboota biraaf iyyuu naannoo biraaf iyyuu darbuudhaaf. Kanaaf bara arbi qurupheettiin hirkatu kan nu jennuuf.
Yoo ajjeesuudha jedhe malee. yaa Arbi qurupheetti hirkatu. Arbi arbuun. Si galee dubbiin. mee waan arba qurupheetti hirkatu kana naa ibsit gaara. Yeroo tokko na gaafataniiti yeroo wayyaaneen biyya keessa asii fachi jettu kana keessa na gaafatanii nan gaafii wayii irratti akkana jedheen namaan gaafii wayii na gaafatan akkuma kan interview. Arbi qurupheetti hirkatu yeroo jettu naannoon keenya yeroo Tigraay tokko itti fudhatte Wallaggarra intini gabaabbatti. Xiqqoodha. Amma arbatu qurupheetti hirkate gaafa sana. Si galee darbin. Arbi qurupheetti hirkachuu kan biraa naa barbaaddaati. Baay'ee. Wal qabaachuu dhabuun, walii kabuu dhabuun, walii qabuu dhabuun, walii galuu dhabuun arba qurupheetti hirkisa. Akka nu arba ta'aa qurupheetti hirkanu nu godha. Waliif yaaduu dhabuun, waliin yaaduu dhabuun, wal beekuu dhabuun, walii beekuu dhabuun, waliin beekuu dhabuun, waliin deemuu dhabuun. Jecha kana hubattee. Jechoota baay'ee dinqii. Silas yeroo dhufte wal beekuu otoo hin ta'in walii beekuu dhabuudha. Wal beekuu dhabuun, walii beekuu dhabuun, waliin beekuu dhabuun, waliin deemuu dhabuun kana arba qurupheetti hirkisa. Jecha baay'ee jechoota baay'ee jajjaboodha. Har'a vokaabularii afaan Oromoo hedduu akkanii sassaabadhee galu homaa shakkii tokko hin qabu. Hanqeedhaan fidadhe vokaabularii keetitti baafadhu. Egaa Ustaaz Raayyaani kan namni hedduun egaa siin nama Islaama qofaa miti kan si jaallatu Kiristaanni Oromoo namni jedhamee deemu namni sin beekne sin jiru namni sin jaallanne sin jiru. Jaalala addaa tokko namarraa kanatti qabdu keessumaa immoo namoonni amantii Islaamaa hordofan immoo manzumaa kee dhaggeeffatan amantii sanaan immoo jajjabaatan hedduun isaanii immoo manzumaa kee sirriitti si beeku. Manzumaan kee immoo namoota kan biraarraa adda yeroo qoqqorachaan ture gaafan maali jennaan jabina jechoota isaati jabinni jechoota isaa yaadanni inni kaasu waanuma namni beeku sani akkaataa addaatiin jabina jechoota kana qofa mootuu hin ta'in sagalee mi'aawaa sanaan immoo akka kanatti haala ajaa'iba ta'een irraa immoo dhumuu jedhan yeroo tokko gadi taa'ee istuudiyoos manaa qabaa yeroo sana waan hedduu hojjechuu danda'a jedhan mee waan manzumaa kee albama meeqa qabdaa akkamittiin hojjettamoo seeyoo naa ifte. Baharii na gaafatte artii na gaafatte manzumaa 83 awwaraanan ture. 83 Abbaayee kan jedhamu nama Wallaggaati. Dabbalummaa leenjifamee ergan xumuree ka'ee waraana naan jette lubbuun. Adda bilisummaa Oromoodhaaf ture yeroo sana. Loli naan jette lubbuun. Jechuun hawaasa kana magaalaa kana keessan biyya kana keessan ta'a miti. Ciqileen irra turte nan beeka ciqileetti ilma sana ofirraa kaasuu fi akka kootti qophaan kaasa faanatti fakkaatti. Waanuma galkan tokkotti fittee bultu. Artiin achi booda dhuftee waan hedduu keessan dabarfadhe ijoollummaadhumaan. Ijoollummaa dhullee achi kanatti fageessee xiqqoo si yaaduu numa naa gala jechuudha. Artii wanni fide dammaqa siyaasaati. Of argachuu kan koo taayilentii irratti nan guddifne haadhaaf abbaan koo akka biyya guddatanii amma taayilentii ijoollee lafaa kaasanii ittiin kennan. Ijoollee guyyaa keessa kaleessayyii eessa akka dhaqaa jiru laalaa galmeessaa fi dhaqanii mucaa kana irratti guddatte deematti dhaqaa turtu asii jedhanii dura kaa'u. Akkasii miti. Dhugaadha. Keenya guddattee barbaaddattaa. Wayyoo kana inni namni keenya kan saraa ooluuf tireeniingii irra jira. Ilaa isa silaa lafa qotuu maluutiyyuu nigdi nagadee kan saree kana. Rakkoon rakkan ni kana. Silaa lafa qoteeyyuu baay'ee doroomuu danda'a. Inni silaa nagaduu qabu qonnaatti galee hin milkaa'u yoo qote oliin ba'u minaansa akka waan lafa keessatti gadi biqilu. Si gadi wal dhabne gaafa dhaqee waggaa 40 dabarfate reefuu of argata. Of argatee naan deebi'u immoo lafti dhumuudhaa xiqqoo si tafe. Kana biratti wanni hawaasa keenyaaf dabarsu jaarraa 21ffaa kompetiishinii keessa jirra dorgommii keessa. Hawaasa keenyaaf wanti dabarsu barbaadu. Dorgommii kana keessa mucaan keenya hangafaa taayilentii maal irratti maal yaada yeroo inni akkaataan inni itti guddataa jiru isiin itti guddataa jiru. Maaltu caalatti isa gammachiisa? Utuu inni dhaqee barbaade mucaan koo kun daldalaaf ta'a. Nama nan beeka ijoollee koo ilmaan 8 malee hin qabu. Si galee maal? Kolfite abbaan koo 20 qabu. Dhugaa rabbi. An 8 malee hin qabu. 8 malee.
Dhugaadha. Saddeet malee jechuun garuu tokko malee hin qabu saddeettan keessa iyyuu. Akkamitti yoo jette tokkos tokkuma hin qabu. Isii quxisuus tokkuma hin qabu. Saddeet kan hin jedhu yoo isii hangafaa saddeet qabaadhe saddeet jedha malee. Isii quxisuus isii hangafaa isii xiqqoo isii guddoo isii tokko tokko qofan qabu. Anaa isiintu tokkuma sana qofa. Siif saddeeti malee. Walitti yoo lakkaa'amtu saddeeti malee. Malee anaa tokkuma qofan qabu. Ilma hangafaa tokkuma qabda. Tokkuma qabu. Ilma lammaffaas tokkuma qabda. Gobas akkanatti galatoom. Ilma lammaffaas tokkuma qabda. Galatoom. Sadaffaanis tokkuma. Tokkuma. Kanaaf ani ijoollee tokkuma hin qabaa namatu saddeet jedheedhaan kaayee jechuudhaaf hin jedhe. So amma inni hangafaa maal ta'uudhaa deema? Ambaadiyyaadhaan dhufee miti? Akkan kaleessa ta'e akkasiin hin taane. Dhaloota egeree hojii biizii goone baay'ee. Silaa bara asitti hin dhaabbannu. Namuu of argatee ka'ee gabbaa. Eega of argatee gabbaate hojii dur of argatte sana irratti bobbaata. Ijoolleen daa'imummaadhaan waan isin hojjettu irraa kaatee galma istaaf inuma deemtaan duuka faanuma deemta. Dirqamaa miti faranjiin moodelii nu ta'uun. Lakkii dirqamaa miti maasiif galannoo. Dhugaadha. Iddoo isin dhaqaa jirtu yoo isin akkaataa isin taatu sanarraa isin dalagdu jirti ijoolleen durbaa waan isin gootu jirti dhiirri namuu saddeettanuu haala saddeet qaba. Haala saddeettan isaanii kana qorattee bakka sanaan ga'atta utuu jaliin ta'abin isa sila lafa qotuu qabu isa sila lafa qotuu qabu inni itti daldalatti galchituuf hin jiru. Isa sila baratee bareechee sadarkaa gaarii irra qabu wanni itti takkaaltuuf hin jiru sappoortii gootaman. Gargaartee bakka tokkoon ga'atta. Wanni akkasii kun nu keessa hin jiruudhaa fi artii raayyaa abbaa maccaattas deebina. Booddee keessan akkan sagalee qabu of arge wayyoo haadha koo ergan duudhaa ka'e jechuudha. Of argee booddee abdii qophee rabbi isaa fadhiisu ergan waraanarraa deebi'ee mana hidhaan ture mana hidhaa kana keessaa manni hidhaa kun egaa baay'ee mana kooti irra caalaan finfinnee kana keessattis warra ba'e wajjin isin baane warra hafe wajjin isin hafne. Bakkuma itti namni isin qabdu jedhame. Ani baay'ee ni dhame. Gaareetti jalloo beekta. Reetti jallu kunoo biiroo Oromiyaa caffee Oromiyaa kan pirezidaantiin gubbaa kanarraa lallabu anjalatti dhameera. Nam beektu Oromoon tokko takkaan argitee hin beektu anjalatti dhameera lafa mana isaa jalatti. Biiroo Oromiyaa caffee jala isaa makkalaakayaa jira. Jala isaa ammas immoo mana hidhaatu jira. Achi jalatti faayi dhameera. Beeraawi baankiidhaa birrii baafatte miteeti an gubbaatti dhameera. Gubbaarratti? Mana hidhaa dhoksaa biyya kana keessa jiru kan gubbaatti dhameera gubbaatti. Ifi gaa isa kan mana hidhaa rabbuun jalakka. Haa ta'u immoo anaa qoricha immoo yeroo kamiinuu anaa dawaadhuma woman ta'abbadhee ba'a achi keessaa yaadan gabbifadhee ba'a malee jabeessaa mana deebiftu anaan of duudu mana deebiftu waan sammuutiin hidhadhee deema anaa wajjin duutamu. Namni mudhiitti hidhate mudhii irraa hiikkata namatu itti hidhe gaafatti sammuutti hidhatte hin danda'amu. Wajjin dhabamta malee. Wanni guddaan sammuutti hidhachuu danda'u. Hawaasa kootii mataattiin baadhadhee deemadhaan. Abbaan fedhan irraan eegu. Isa ati yeroo islaamaa yookaan akka manzuumaatti yeroo maaloo jette naan gaafattu yeroo gargaarsaa namoomni amantii hin qabu. Rakkinni amantii hin qabu. Roorroon amantii hin qabu. Eeggeeffadhu. Sababa amantiitiif miti kan hawaasni kan koon irratti roorrifamaa jiruuf. Roorrifamaa tureefis akka hin taane taa'aa tureefis maan beekta maaliif na gaafattaa isa kanaa noo biyyoon beeka kanuma naasaa oolaayi. Sababa biyya bal'aa lafa bal'aa ardii gaariirra maal qaba yoo geessitanii gammoojjii lafa waan biqilee nu qubsiiftanii gaafa sana maaliif nu fixxu asitti akka waan amma ati jettu tokkoon kan si ga'e ardii bareeda dachii bareeda lafa bareeda hawaasa gaarii hawaasa gaarii ta'e kee wal qabuutti hama wal qabachuutti hama kana jidduudha yeroo dhalatte rakkoo hawaasa kana mataatti baadhattee deemta gargaarsi amantiin qabu beelli amantiin qabu daangaan qabu. Rakkoon uummata keetii immoo yeroo ta'e immoo si dhikkifata keessatti. Hammam gahaa yooti jette gaafa Somaaliidhaa buqqaanu ka'een egaa iccitii walii baasuudha yeroo garii ka'een bakka tokko wayii dhaqee manneen tokko tokko keessa deemee atoo kalee sanatti nimni naan jechuudhaafan naan jedhu hawaasni kun yeroo salaataa yeroo maaloo wajjin jirra jedheen hawaasa tokko tokko walitti qabadhee rakkoo keenya abdiillee takka kana hawaasa keenya kana godhe. Isinis akka hawaasa keessanitti eekaa yeroo biyyaa wajjin qabna miti yeroo rakkoo qobaatti qabnaare jedheen naqee jarana akkana jedheen dhaqee itti madheennaan jimma galatoomaa warra jimmaa galateeffachuuf hin deemaa jira naannoo Harargeetti uummanni keenya akkana ta'ee jedheen wal mari'atanii asriitti birrii 2,500 fidan yeroo sa'aatii 10 jechuudha. Innaan
Birikuma lama shiri galatooma maskiina kana ulfaadhaa galatooma hawaasa keenya naannoo argeetii buqqa'eef nama 700 buqqa'ee bakkee jiruuf birikuma 2,500 natti kennaniiru hoo muazzine iddee barbaadde geesse kaadho edin achuma kaa'ee galatoomaa jedheera moo isaanii muazziniidhaan immoo obbo barbaadde itti kennee lafa kaa'e muazzinii bira kaa'ee keetan eeggadhaa gaan jedhe achumaan gabba'een jimmatti dawwale haji shaafiitti jimmatti bilbilee hamba biraatiin kana mudanne isin immoo sana keessan na eegi jedhee ilma koo anatu sii jira jaarsi na eegi jedhan yeroo galgala magribii sagannu miliyoona 3 walitti qabanii na dawwal qabda bara hawaasa qomoor si qabachiisu qabda bara yeroo abbaa militaanan wal qabachuun jiraannan wal amanachuun jiraannan walii beekuun jiraannan wal beekuun jiraannan waliin deemuun jiraannan qabda hawaasa gaarii hawaasa raamata qabda boo hawaasa qophaattis hin dhiibne hawaasa beelarattis hin dhiibne qabda bara birrii miliyoonii 3 qophaanii guyyaa akkanaatti dhufaa jiran nu eegaa jedhan maal feeta kanatu yeroo kanaa ta'e rakkoon kootuma tokkooti jettaan yeroo isaan rakkatan immoo namni dursa nuyi maaliif waan nu galee rakaa isaaniin galleefi miti yeroo isaan rakkatanu nutu jalqaba fakkeenyan sii kaasa yeroo darbe naannoo Affaaritti hongeen rakkoon wayii argamee ture rakkoon beelaa rakkoon adda addaa argine akka dhaabbata egereetti jalqaba isaaniif ergine nuun hawaasa keenya irraa guurree hawaasa gaafa sana nama kennuuf dhabe irraa guurranneeti waan si dhibu gaafan Affaariif kennu mucaan tokko Abdurrahiim jedhama ijoollee cinaaksan irraa buqqifamte cinaaksan irraa buqqaate inni warra buqqa'ee dhufe keessaa daldala keessa galee wayyaa'ee boondaa uffata daa'imaa guutuu Affaaritti natti erge akka makiina irraa fidee dhufe boondaa guutuu akka jiruun ilaa raayyee jedhe ana rakkina beeka jedhe ana beela beeka jedhe anatu qullaa beeka jedhe na waamee galatoome Abdulkariim keenya galatoome fuudhee makiinaa keenyatti feenee Sufiyaan Usmaanii wajjiniin ba'aa wayii baannee kan nuti feenu tokko yoo tiru viidiyoo irratti argitan ta'e mucaa sanaa fi garee sanatu iyyuu walitti qabee nutti kenne jennaan geessineef ijoollee gaafa sana namni gara gargaaruu didee ambiti gara gargaaruu didee hawaasni immoo bakkuma citteen dhiidi uummanni raayyaa uummanni eessaa dhaqee sanatu iyyuu dafee dhaqqabatee waa ofii qubsiifatee taayicha tolfannaan kajeellaan namanni buujetteedhaan sareen qubsiifatee akkas ofii godhate warra tuulamaa kana keessa rakkatuun ayyo guddoon tokko gaafa uummanni kun laga xaafootti galu shiinii bulatti dhugamu beekta moofaa eessa geessita ayyoon jedheen tasawwaa argaa beeke gaaris waan natti dhufa ayyo eessa geessita jennaan orma keenya tokkotu as galanii waan shiiniin illee rakkisaa laata jedheen shiinii komanaa fuudhee geessaa jiraa fi bakkuma citteen dheedhee qabda hawaasa gaarii qabda kun namni deemu womatti dhufa. Teenyaan sitti dhufuurra ati deemteetti dhaquutu gaariidha. Ati artii na gaafatte. Ani immoo artii guutuun lafa. Ati artii na gaafatte si gala. Manzuumaa na gaafatte. Ani immoo gargaarsatteen si deebise beekaa. Artiin wanni inni achi argamsiiseen artiin sagaleen ispaaltiidha. Fakkeenyaaf. Sagaleen ispaaltiidha. Ispaaltii eessa dhaqu? Gurra. Maal fuudhee? Karaa makiinaa akkamitti irra deema? Moodela akkamitti? Sagalee mi'aawaa tokko fidee kan. Jijjiirama bara. Moodelli makiinaan minilik fidee adda ofadheen kaawwateetti bara biyya kolfaataa. Dhugaadha. Maal nire? Akkana miti? Makiinaa jaarraa diidamii tokko fa'aa fudhatteetti ispaaltii haaraa bahirra fudhattee deemtee gurra dhayitaa. Ergaa akkamitti kan hin fudhattee dhiite godhu? Sagalee artiin kanu. Artiin sagaleen nuyin kun warri ani artistiidha yoon hin jedhe hin balfu xiqqoo uumamaan na keessa jira waan ta'eef. Maaliif hin jedhe sitti fakkaate waa oomishuun beeka lafa. Artii keessatti. Abdii qophii galatoom. Aadamaaru na galatoom. Warri nu leenjise. Warri waan kana irratti nu leenjise. Ijoolleen baandii bilisummaa. Ijoolleen namoonni nu wajjin tatta'aban baay'eetu jiru. Artii keenya kana gadi baasuudhaaf jechuudha. Keessatti abdii qophee uleedhaan si leenjisaa beeta. Kan kooti jechuutti matee biratti galfannaan namichi sun roorrifama keessatti akkuma roorrifametti sadarkaa ammoo Oromoon ga'ellee too ijaan hin argin du'u isaan gadda. Gaafa sana awwaalchallee nagarree. Awwaalchallee arganne artii yeroo na gaafattu gaa amma manzuumaatti deebi'e malee artiinuma beekadhu.
manzumaatti yeroo deebi'u immoo isa duraarra gabbatee isa duraarra yabbatee isa duraarra deemuu danda'a isa duraarra ergaa baay'ee isa dabarsuu dandeessa inni dura waan daqiiqaa 10 namni waan nama mirqaansu taanaan nuti warri muuziqaa qalbii keetti haajoma qalbii jechuun onnee deemu haajoma ani immoo qalbiis aqliis walitti haajoma bakka tokkotti walitti jechuudha albamii meeqa qabda manzumaadhaan beekon soddomii ja'a amaariyaa wajjin 40 kanaan qataare amaariffa moo akkanitti baase waan sedhibu amaariffas qabda no amaariffa maarree maali innoo isaan amaariffa akka gaarii haasa'uu dandeessa moo amaariffa kana baay'een beeku maatii amaariffa hin beekne waa tokko dhalanne irraan dhaladhe mallattoo isaa yoon koo gaaftu kana wajjin hin deema rabbi siidhaaf dhiisu utuu deemtu zayituun abbaa warri abbaa joobir jedhamti afaan amaariffaatiin tigireetu naannoo keenya keessa deemee uffata baadiyyaa keessatti gurguru bunaan jijjiirratu hin gurguru amaariffaan akkatti himtu wallaalte mana konkonaa fidi jechuudha jettee amma gaa tigiree ilaamee jettiin innan dhaabbatee haasa'a akka gootu jette innan በአማርኛ jedheen inni innani አማርኛ ተውሳት ጋማ mana abba macca fidi amaarifa tausaati afaan oromoo walirratti kokkotanii akkabtaati akki godhanu dhaba beelan mana abba macca fidi la wala lebiti amma amaarinya tausaati ga mana abba macca haji namni beeka jette namni beeka sittimte fidi jette amaariffa bee akka naannootti sin bee akkamitti manzumaa jechuu dandeessere amaariffaanii fi akkinitti manzumaa hojjedhe amaariffini fi amaarummaan tokko miti ta'utu naa gale ayni natti hin kolfinaa akkana immoo beeki oromiffinii fi oromummaan tokko miti amaariffini fi amaarummaanis tokko miti si galee amaariffa kanatti iyyuu naannoo keenyatti hin balfama amaariffaa haasa'uuni namni yeroo amaariffaa haasa'e shakkama baadiyyaa keessatti amaariffaa isaa eessaa dhufe laata waan nuti hojjechuuf ni laata namni gubatee baree ibidda baqata amaariffaa isaa jennaan bakka tokkoffaa akka amantiittiin shakkama amantiin qabduutti beeyna lammaffaa akka biyyoomaa akka namoomaa akka waan adda addaatti shakkina maaliif bakka hamaadha dhageenye dur amaariffa kanaanii naannoo keenya keessatti naannoon keenya humnaan qabame akka jimmaa amma fakkeenyaaf gibirii kennee qabame jedhameeti isteetii shanan keessaa nuti humnaan qabamne malee warra gibirii kennee miti isteetii gommaati naafi muummichi ministeera ganda tokko naannoon keenya gibirii guutuu kaffala gibirii gaangee gibirii midhaanii gibirii bunaa gibirii maallaqaa gibirii gabrichaa gibirii guutuu ilaa gaangee qeesii garaa isaa nama safaru jira yoo gaangee garaasii hidhate ina dabamtee dhaagalta afaan sanaan akkana taane kabboo nyaachisaa jedhamtanii maarree gaangeen qeesiin quubsin hadhee naanii dhaabulta bar gaangee garaasii safaraman jedhe garaa gaangee qeesii safarree maammiruu meeqa akka ta'u immoo beekama guduunfamee ta'a iddee kanatti gaangeen quufeere iddee kanatti hin quufne lubbuudha dhokaattaame bishaan obaasee lubbuudha hidhaa baqaa maa waan hin taane qabnaa ajaa'iba biyya gaangee garaansii safaramu keessatti namni dhalate amaariffa beekuu qabda jechuuyyuu maquma kana biratti haasa'uu nuti qo namatti ulfaata akka hin taane hin qabnu ciqaa shuumii beeyta maal jechuudha ciqaashuu warra dhoqqee keessa deemee gibirii fudhu jechuudhaam jara dhoqqee keessa deemee baadiyyaa gaara keenya dhaqee gibirii fudhu jechuudha bara akkasii baariyaan baraasii dhageessettaati gabroof gabricha garbichaan jechuudhaan kabajaa seenee baadhaan baras jedhee boonaa oolan keenya beeku oromoon baay'een baran baraasiidha maaliif ta'e baariyaan baraas indaraasee nun garuu rakkoon indaraasee ergatteetii qabdi baariyaan baraasiin immoo ababbaa kan qoto buleessa isaanii irratti shooma maqaa nun rakkoon isaa amma oromootu jechisaas waan hime balaan baraasima jechuudha qanyaa maasheedha qanyaa azmaachiin beeku feeturaarii jedha fitawuraariin beeku balaan baraasii jedha amma naannoo wanni amaarinyaan wallaalchise karaa dheeraa nu deemsisa wanni amaariffaan nu wallaalchise waan akkanii waan naannoo kana keessatti kana hunda madoofte ammoo ilaalatta miti kanaaf amaariffa wallaallee amaariffa wanni hin baaseef immoo tokko gaaf tokko rooba keessaa ani goojjan baradhaan dhaabadha afaan amaariffaatiin akka jedhe yaa Allah
ለኦሮሞ ራያ አባ መጫን የሰጠኸው ለእኛም ራያ አባ መጫን ስጠን ጀዴ ነምቤ ኩኒ ኦቶ ሲምቤኪ ነምቤ ኮይ እንጅሩ ከከማ ከና ፌስቡኪን ፎቶ እንጅሩ እንተከና ሶሻሊን በርዱ ከኑ ራካፍቴ ነምቤ ፉዱረን ዱዱበና በዳም ያ አላህ ጉራጌ ደኔ ራያ አባ መጫን ለኦሮሞ የሰጠኸው ለእኛ ራያ አጣ ወይ ምስኪን ለእኛ አትሰጠንም ጀዴ ኡቱም አፋና ማሪፍ ሰበብኒ ሳሞ አፋና ማሪፍ ፈደጋ አጅራ ሮባ በቀኔ ማነማ ወይ ጀለገሌ mana afaan maarifa mana kare keessa manzuumaayedha. Innaan inni immoo hin barbaanne manzuumicha ergaasaa hin barbaanne. Innaan iyyii anaan jedhama garagalee. Allah raayyaa abbaa macaan ለኦሮሞዎች raayyaa abbaa macaan ይሰጣል ለእኛም ይሰጠናል. ያ አላህ ምን ነው ራያን ብትሰጠን jedhee beektaa. Tii kanatti na eegaa jirta. Hidheen barreessee fika. Waan an jedhee fiire. Waan anoo dhukkeen irraa kaasee. Meeqadha kan sadiimoo meeqan baasee afurisha danuun baasee yeroon baasee bari akka isaan beeku ammaraatuudha yeroon hojjedhee ka'een arga malee manumatti ofumaa qindeeffatta jedhamti maal hundi isaanuma barreessawu walaleessaa ta'uu koos booddeen bare sumatu barreessas tureen bare irra caalaa wanni hin barreessu kun walaloon kee durii tokko faa durii baay'ee beekamatu maalti kan jedhu misooma jetta kanatu misooma waan jedhu tokko ana kan jedhutti hin jira gisee sana misooma jedhanii birrii guuru inni birriin guuramu as heddeen oomishamu bakka biraati. Aannan arga callisuu dadhabee siigalemi maal qaba yoon tokko itti kan hawaasa kanatti gadhiisee bira dhabame jedhee murteeffadhe hojjedhe kiilolee malbaa maali geetaawwan galataa naqamte abbaa mana kiilolee mana muuziqaa agalatoon fuudhee naa gadhiise ka. Abbaa mana isatti iyyuu bara. Kanaaf akkuma injiru ko kaasetti maatu si waraaba. Si waraaba yoo ti tolan kennete yoo sirraa fudhata. Bakka geessitu si qabdu. Ibiddee geessitu si qabdu. Kiilolee narraa fuudheeti gadhiise. Geetaawwan galatoon. Akkas. Walaloon suni wanni inni irratti naanna'u misooma biyyoo nyaata sooma eessattuu misooma gaafii. Dhuguma misoomni yoo barbaadama ta'e. wanni amma yeroo amma kana keessa baadiyyaa keessatti ramadamee meeshaa maashinni adda addaa Harargee fi Baalee fi Arsii qofa oomishinaan biyya guutuu nyaachisuun biyya guutuu keenya Itoophiyaa qofamu lakkii bo'o Baalee fi Arsiin qofti nu ga'amu hin barbaannu kan biraa deemtee argiteettaa keessa namni Baalee fi Arsii beeku egaa qamadii biyyoota lamman kana keessaa ba'uun Itoophiyaan jiraatti beekan. Guutuun Itoophiyaa dhibba keessaa gara 60% kana hunda shaffannee untanii godheetti kabar godheetti kan inni jiraachisaa jiru. Utuu silaa oomishame lafti duwwaa jiru immoo utuu immoo qotamee ammattiin qotamte iyyuu kana baase miti utuu immoo qotamee akka qabaate bakka qabaate. Siigalee Baaleen eega waggaa meeqaatii birrii irraa nyaatu maal hojjetu amma reef karaan jalqabame kun waggaa 5 kana keessa. Karaan amma jalqabame. Takkaa karaan ittiin ba'u maali ani dhaqeen gaafadhe Baalee qamadii illee kennaati. Irraan dhufanii fudhatumu jalumaan dhufanii fe'atumu akkuma godhanii fe'atanii jennaan kennitu fedhee faan gaafadhee bara. Karaan ati irra deemtu tokko hin jiru karaan irra deemtu hamma dhayxee madda walaabuu geessutti hamma dhayxee sawweena geessutti karaan tokko hin jiru karaan. Hedaadhumaan deemta karaan akkana ta'uu hin dhabu jedhaatuma deemta bakkee dhaqa rakkoo maalii qabannoo asheetiidha. Karaa irratti maashinumti gahaan iyyuu ishii wamanuu qonne immoo fudhachuudhaan immoo karaa ittiin baafattanuu faayideen gaafadhee bara. Woman qonni waan biraallee hafu waan biraallee hafu maa karaatti baafattanii dhuftanii fudhattanii jedhee maashinii nu bituu naafu karaa nu baasuu naafu maashinii ani amma kana keessatti ergaanii naammadhu maaliif qamadiinii achii ba'aadhaan immoo gaafina nama qabu maaliif mokoroonii yoo achii ba'e maal qaba dhugaadha maal maashinii mokoroonii nu hawaasa keenya gargaara hoo paastaa yoo achitti hojjetamee muramee hawaasa keenya qoodame maal qaba qamadii dheedhii maaliif ergina maa Selatti so pasta maaf makaroonii. Innoo pasta makaroonii isaa gara fuulduriinsa. Innoo waan yoo kana hojjetame maashinii kana pasta maashinii makaroonii. Baaleedhaa yoo baalee pasta baalee makaroonii. Sigaleemi nu beddellee biiraa ilna hoo eessaan. Itti yaada. Beddellee biiraa. Lambadee yaada. Inni biraan baay'ee raayyaan kan irratti xiyyeeffatu dhimma barnootaati akka sila kaastee manzumaa kee keessattis dhimma barnootaa himtaa. Inumaani Taaddalaa artistik Taaddalaa Gammachuuraas gaafan dhaga'u anu wallisuudhaaf deemnaani lakki galiin wallee kana keessa seenini ati xiqqaadha dhaqi barumsa baradhuuti kottu raayyaa abbaa maccaa
fi barnoota akkamitti ilaala? Akkan ta'een ta'iniifani waan hin ta'een beeka barnoota dhabuudhaan. Si galeera bara 84 natti fakkaata 84 maayii irratti ibidda sana keessatti baandiin keenya baandiin bilisummaatiif baandii gadaa waltaanee ispoonsara barbaannee ijoollee Oromoo nama 15,000 eebbisiifannee turre. Jirtuu jarana mee jirtuun sun yana bira isa jiraatu warri 15,000 gaafa sanaa jirtu moo dhumtaniitu ani hin beeku. Galmee tokko irratti galmaa'aniiti gamtoomni tokko oomishamee argamee Boxilaawun Gamtaa Obbo Gammachuu Magarsaa namoonni gurguddaan silaa jiran jedhaman Obbo Abdii Gimbii hayyoonni keenya hundinuu walitti ga'anii hirmaatanii yuunivarsiitii hunda keessaa walitti qabamanii nama 15,000 maxxansa tokko irratti maxxanfamanii baanii maxxansi sun eddeen jiru ani hin beeku. Amma gaafa 15,000 eebbifannu kumni kadhe 15 sun hin faca'amiti kumni 15 argamuu qabaarraan jalqabeen 84 gaafa sana kan jedhee eebbisiise fiiziksiidha jedhanii sibiila na baachisu keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisus baayoloojii jedhanii raammoo na funaansisu histiriidha jedhanii du'aana lakkoofsisu ani maalin godharee tabbaan kan koo gabareete sabbaa koon naqaree jedheetanii achirratti geeraree. Deebi'uudhaaf akkanumatti bareete wama jadinatti kennan kana hundayyuu baachuu malee akkan godhu hin qabu. So bara sana jechuudha fiiziksii jedhaniin kan inni bare. Bara sana hin jedhe 84 madarakee gubbaatti. Barnoota kanarratti yeroo ammaa kana keessa ijoollee feesbuukiin barnootaa miti baratamee itti dhaqame. Ati baratamee itti dhaqame malee barnootaa miti jechuudhaan naaf. Waan wallee kana wajjin si gaafa dubbannu walleewwan albamii muuziqaas hedduu akkati qabdu isa malee immoo ati hiriyaa artist Eebbisaa Addunyaa akkasumas jireenyaallee Ilfinash fa'aa Zariyuun fa'aa waliin turte. Amma namoonni hedduun isaanii lubbuudhaanis hin jiran yeroo sana sirraa Eebbisaanis yeroo wareegamee situ beeka jedhan gaafa sana. Wajjumaan teenya malee. Manuma tokko keessa jira. Guyyaannu adda baanu hin jiru. Mana gama sana bulaa hangama kanan bulaa warqoonnee isaaf biqilaa guyya ta'aa wajjiniin bulu. Anaa fi Maammadii Kadirii Maamad Sheekaa Harargee wajjin jiraanna. Gaafa isa rukutanu jalqabaa birmannaa anuma godhee dhuguma birmannaa dhaqeera yeroo dhaqu kana Maamad Sheekaa wajjin jira. Namni maqaa isaa naasofne malee Maamad Shoebii Galmoo gaara mul'ata. Maammadii na wajjin jira. Maamad na wajjin jira booddee rasaasa wayii yaadata taanaan hin beeku nu jala dhukaasanii rasaasa akka nu karaa inni bahin baan. Isinimtuyyuu akka deemtanii nu hordofne. Balaa meeqa keessaa bahe yeroo sana bilisummaa baandoች በሂሳት እንጂ በጊታር አይደለም የሚጫወቱት ነው እንጀት የበርመለ ዜናዊ nu dura buute duute garuu maal hin jarjarte yoo maal nyaansa yoo mallee jirra dhageenya nabichi oyyoo adako jireenya jechuun namni si dhabamsiisuu barbaadu hin danda'u rabbi si dhabamsiisuu haqa godhatu moo hin jarjaru dhugaadha kana jidduu jiraan naka kana jidduu jiraan eebbisaanii hospitaalatti booddee dhayinee qaqqabannee wanta jenne kana biratti kana booda gaa zamana dhiyeenya kana ayyoo isaatiitiin sooluma quba qabna walirraan fanneen beeyi. Yeroo sana wallisuu qofa miti baandii gadaa keessattis immoo wanta jifaa waan sana ceesifachuu jenneetiyyi yeroo sana keessa inni kaaniin godaana maal nu goote biyya faranjii keessatti biyyi faranjii keeniyaa karaa nuu bananiitiyyi si galee akkasin deemtaniif akka namni beenu karaa gubbeen mijeessaniiti akka namni asii gadi ari'amu wanni godhaniif qabsoo kana dhamaasuu keessaa tokko baqaaf karaa tolchuudha. Namni bakka itti baqatu qabe waan loluuf hin qabu namni bakka itti baqatu qabu. Namni bakka itti baqatu qabu sababa loluuf qaba inni bakka itti qabu akkana nu godhamee kunis immoo hojii manaati. Sa'aatii kana keessaa uummanni hiyyaa'aa nummoo baandii kanaanii walleedhaan artiidhaan waan adda addaatiin hawaasa kana ceesifachuun dildila taane wareegama itti kafaluun dirqamuma ture. Dirqamuma keenya ture ofirratti fe'annee deemneeni keessuma baanee. Engadda tuni Itoophiyaa bayyanaa wajjiniin haasa'u jaala kee gaafa sana waliin waltajjii geggeessitanii ani bar raayyaa waggoota 15 fi akka du'ettan beekan ture
guyyaa tokkoon baankii keessatti argee naan jette. So walitti dhufeenyi namoota wajjiniin ergasii addaan bittinneeffamtanii kan biyya alaatti bakka maaltu ture? Fakkeenyaaf Andu'aalam Gammadaa ETV keessa taa'e gaazexeessaa Andu'aalam Gammadaa anoo ETV keessa jira jedhee guyyaa tokko nurraa hafeen beeku jechuun akka nu ta'uu qabnu waan nu eeggachuu qabnu waan nu itti deemuu qabnu waan nu itti murachuu qabnu waan nu keessaa yeroo garii wanta godhachuu qabnu cufti isaanii galatooman hundi isaanii namoonni baay'ee jiru OPDO keessa namoonni nu tikfatan dhaggeeffadhu. OPDO yeroo jedhamu namni akkaneedha miti namoota baay'ee nu hambifachuudhaan warra achi keessa galee jira. Nu hambifachuuf jecha. Nu tikfachuuf jecha. Hawaasa isaa akka inni roorrifamne gochuuf jecha. Hamaan hin jiru jedhaan jiru. Hamaa jiru keessaan garuu warri nu hambifachuudhaaf achi keessa galee 1,000 miliyoonaan jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Keessaa bulchiinsa naannoo Walisoo kan yeroo sana keessa daandii baadiyyaa keessa Maamad Ahmad Jimmaatii wajjiniin hojjetu. Bulchiinsa namoonni akkanaa baay'ee isaanii jiru. Nu hambifachuudhaaf jecha si galee informationii nu kennu informationii adda addaa waan akkanaa isinitti baajira dafaa akkana ta'a warri nuun jedhanu arra keenya arra yoo dhumne himnes rakkoon qabu namni nama ofii qabaachuun gaafa kanaafi galatoomaan jedhaanii jara sanaan. Muummicha ministeeraa amma Dr. Abiy Ahmed wajjinis wal quba qabdu turtanii. Wal quba qabna ije. Durraa jalqaba. Wal quba qabna isaa Lammaa Magarsaati wajjin fakkeenyaaf yeroo gariinaan ari'atama. Maal godhu beektaa lafa abbaan nagaa ka'anii himatan irratti banu. Televezyiiniin an banu amma nan ta'a quban qabu. Maaliif deemu beektaa akkam baqadhee jalaa fiiguuf. Awwaan akkasii dafee jalaan fiigu hin jarjaru. Booddee manguddoo natti erganii dafee jalaa bahii amma lubbuu kan kee baasuuf bakka. Amma atafuun immoo anaafuudhaa jedhanii keessaa na baasanii asiin karaa Somaaleetiif han badee Suudi Arabiyaa dhaqee Suudi Arabiyaa waggaa tokkoof ji'a 9 taa'ee jennaan Lammaaniif Abiyyiiniif jarree Warqinee Gabayyoo itti gaafatamummaa fudhatanii akkam biyyatti deebi'u na godhanii ergan deebi'ees immoo waa tokko maaloo inuma hojjedhaan takka. Ammoo wal argitu muummicha ministeeraa wajjin. Muummicha ministeeraa wajjin waggaa 2 geenyeeratu waliin arge. Waggaa tokkoof ji'a 5 ja'a geenyeeratu waliin arge. Biiziidha isaanii eessatti argamu mal. Bilbiluma afaanis yoo ta'e jedheen. Amma yeroo inni biizii kana hin cinqu. Yeroo inni biizii kana yeroo inni yoo naa jome immoo inuma naqa. Inuma naqa. Yeroo hamtuu keessa nu bira dhaabbatte jarri sun. Yeroo rakkinaa keessa nu bira dhaabbatte. Namni yeroo rakkinaa si bira dhaabbachuu isaa ragaan ba'iniif immoo ofumaa keetiif nama uuman qabdu. Dhugaadha. Akkana. Kanaaf hundi keessa nu galatoomaa jennaan. Wallee kee durii amma reediyoodhaan faa yookiin bakka wayitti faa banamtee dhageessee beektaa? Maaltu sitti dhaga'ama? Maa tokko iyyuu natti hin dhaga'amu. Uummata tokko natti hin dhaga'amu. Gaafa sana dhaqee dhaggeeffachaa yaa deebi'u abbaan barbaade. Abbaan har'a naqee qoo barbaadu. Yeroo sana keessa dhaqee dhaggeeffachaa yaa deebi'u. Utuun yeroo ammaa kana keessa yeroo sana jiraadde numan godha. Dhugaa. Wallistoota ammaa kana kan dhaggeeffatta? Wallistoota ammaa walla keessa baay'ee dhaggeeffatu waan jedhee hojjetan immoo waan dirqamaan wal ilaamee nyaata filattee nyaata waan dhaggeeffatu filattee dhaggeeffattu. Dhugaadha. Nyaataan filattaa uffatan filattaa akkana moo kanaa miti. Tasuma faa. Yeroo wallee jechuun informationii biyyattii jechuudha. Bakki garii eessiirti artiin. Fakkeenyaaf Hayilee Sillaaseen dur Shawaan maal jedheedha. Shawaan waan akkanaa wallisaa jiraa. Yeroo isaan wallisaa jiran. Muuziqaatti godhan malee amma fakkeenyaaf akka uummata Islaamaatti waan ilaalamuu qabutu jira. Akka uummata Islaamaatti akka amantii Islaamaatti. Sii galee naannoo garii keessatti warra geerarsa balfuu jira. Inni kaan maal balfuu jira miti. Isa halaala ta'ee fi isa haraama ta'e isa dhorkamaa ta'e fi isa ayyamamaa ta'e adda nuu baasaa jechuudha ammanna kana biratti jechuudha. Dhimmi biyyoomaa ittiin geeraruun iyyitee lallabdee hawaasa kan kee dhageessifachuun dhimma rakkoo biyyoomaa wajjin rakkachuu irratti artii irratti gargaaramuun waan deeggaramaadha malee waan balfamaa miti jechuuf. Baay'ee dinqiidha kunis. Egaa raayyaan waggaa 30 dura wallisaa turte. Gaafuma sanayyuu dargaggeessa mataa qottooti jiru. Waggaa 30 yoo kaalkuleetii goone umriin raayyaa meeqa laata? Haasaa fidde. Ani hon beeku baadiyyaadha ani gulantaa irratti hin dhaladhe afaan irratti hin dhaladhe itti gadi baasu. Abiyyiidha waggaa 4 nan gaba. Abiyyi waggaa 4. Umriin akeetii barbaada. Maaliif hanga meeqa ta'a?
Maaliif hin kan biraa baal? 42 ture. Moojisaa. 42 turanii amma waggaa 5 47 Moojisaati waggaa 4. Egaa raayyaan dhaloota durii akkuma dhaloota durii wajjin seenaa hedduu nutti himaa turte seenaa hedduu beektasi. Gana seenaa haasaamiin dhumne hedduuyyuu kan sirraa dhageenyu jira. Dhaloota ammaa wajjinis immoo baay'ee connectedidha yookiin baay'ee walitti dhufeenya jabaa qabdi. Keessumaa miidiyaalee hawaasaa fayyadamni miidiyaa hawaasaa kee hedduu nama ajaa'iba. Facebook irrattis namoota Oromoo qubaan lakkaa'aman hordoftoota miiliyoona qaban keessaa maybe warreen nama 5 yookiin 4 jiran keessaa tokko si'i. Facebook qofa immoo miti sanuu waan barri fide TikTok irrattis gara hordoftoota 300 qabdaa, YouTube irratti subscriberii hamman kana hundumaa miidiyaalee hawaasaa kana ijoollee dhumatu si banamoo sumatu. Ani hin beeku bar. Ani mana barnootaa kana balbalan dabarfadhe malee ol gadeen beeku. Si galeera dubbi. Mana barnootaa kana hulaarran dabarfadhe jechuu dandeessa. Warra babbarataa kana biyya Ameerikaanii kana yeroo 2 dhaqeen ture. Barataan isaa akka inni ga'e argee yeroon jedhu bakka gaaf tokko ijoolleen keenya gaaf tokko inni dhayxee jechuun mataa keessaa qaba. Ana bira wanti hin jirre maaliin beektaa hin danda'amu wanni jedhamu hin jiru. Si galee hin cabaa, hin urama, hin daakama, hin ba'ama olis hin ba'ama. Yeroo bakkan kufee jirutti gaaf tokkoon kaa'ee dheetan itti hima ofitti hima. Gaaf tokkoon kaa'ee dheetan ofitti hima malee kanaaf manneen barnootaa kanarratti dhiibbaa gochuun qooda nama hundaa kanaa ta'a. Sooshaal miidiyaa yoo fudhanne sooshaal miidiyaan meeshaa qara lamaati. Yookaan ittiin muramtaa yookaan ittiin muratta. Kanuma lamman. Itti fayyadamni meeshaan hawaasaa isa hawaasa kan koo rakkoo isaa keessaan inni ilaallatu ta'uudhaaf yoo ta'uuf qopheessite hawaasuma kee keessaa nuuf ilaallata. Inni nu nama haasa'uuf hin qabu inni nu hanga kana walirratti haasa'uudhaaf yeroo hin qabu. Nama haasa'uuf waanuma qaba biti anuma eega anuma nama godhee eeggataa jiraam. Hamma bineensi dhufutti anuma bineensi itti jedhana turreen. Miidiyaa hawaasaa kana namni baay'ee wal arrabsaa, wal cabsaa waan akkasitu wanti kana hundi isaayyuu guddina ofii wallaaluudha. Waan hawaasni isaa ta'e wallaaluudha. Wal arrabsuudhaaf waliin beeku beeke. Si galeera dubbi. Faarseetu yeroon qabuun arrabsuudha yeroo qabaadha. Faarsuuf yeroon dhabe. Hawaasa faarfamuudhaaf immoo ulaagaa ilaa arraba kootiin faarfamuudhaaf immoo arraba ulaagaan guuttanne ta'a arrabni koo. Faarsuuf arrabsuun dhiisi kan biraatti inni waan biraati. Dhiira faarsuudhaaf arrabni kee ulaagaan guuttanne maal jettee waa jettaan. Ishii addunyaa kanaaf maal hojjettee beeytamee addunyaan kuni siin gaafadhaa gammadaa. Si qabaachuudhaan maal argattee si dhabuudhaan maal dhabuu deemtii gaafattee beektaa takkaa of. Addunyaan kun si qabaachuudhaan maal qabaatte? Addunyaa dhiisi. Biyyattiin nuti keessa jirru impaayirattiin kun si qabaachuudhaan maal qabaatte? Si dhabuudhaan maal dhabde? Dhiisi isas. Hawaasni kan kee bal'aan nuti asoosaadhaan amma jijjigaatti lakkaawwannee kaane kun si qabaachuudhaan maal argatte maal guutteeni si dhabuudhaan maal dhabde jettee of gaafachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf arraba faaruudhaaf uyyuu haqan godhannetu nama waa jedha. Tokko lammaffaa namni bakka oolee fakkaata gaalli bakka ni dheedaa oole naman gaafatan bar eessan akka rigate ilaaltee barta. Booralee keessa oole moo bosona keessa oole moo jechuu gaala kan kee ilaaltee beekta. Bakka oolmaa namni guddaan namni kabajaa qaba namni namoomarraa dhalate birmaduun nama keenya nama waan jettu safuu qabna. Aadaatti safuu qabna. Safuu nama waa jechuu dhabuu qabna. Ilmi kan gosaati. Ilmi kan nama tokkooti miti. Ilmi kan gosaati. Ilmoon kan gosaati. Ilmi kan gosaati. Maaliif rakkoon kan koo sitti as dhufa gammadaatti. Yeroo nama waa jedhu gammadaan na keessaa waa jedhaa jira. Ati calliftee na jaambaatu. Kanaafi allaattii tokko jira beektaa. Biyya naannoo dhiyaa warra biyya faranjii kanatti haasa'ama. Risaadha. Risaa miti. Huqquu jennaan jira maaloo. Allaattiin kunii hammatee iyyaasu. Dhufeeti manni allaattiin biraa oomishattee hanqaaquu keessatti buuftu keessatti ilmoo buusee bada. Isiin haati maaloo keetii hammattee iyyaafti. Inni mataa dheerata. Yeroo mataa dheeratu kana waan haati fidde isa dura nyaata. Hin guddata humna baasaa haadha godhuu ajjeesee fixa. Kitaabatti jira biyya faranjii keessa. Kitaabatti ka'anii shirrii allaattii sana. Amma warri nu cinqu irra caalaansaa
ilma wallaattichaati malee inni keenya kun safuu qaba jedhee yaadaan. Maal jennuu qaba maaloo maal jedhee ollaanumti amma fakkeenyaaf yoo haadha dhabdee abbaa dhabdee gammadan nama waa jechuudhaaf ollaan ati irraa dhalatte abbaa keetiin maal jedha. Aayyoo ati irraa dhalatte noo maal jedha. Dhugaadha. Si galee? Dhugaadha. Namni abbaa irraa dhalate qabu abbaa namaatii waa jedha. Namni obboleessa ishee hawaasni keenya kun immoo waa jettee fi hin dandeenye waa jettaanii dandeesse. Waa jettee fi fixxeettaa jalqaba. Wannati jettuuf 10 miliyoonaan lafa guutamee jiruun waa jettaanii dabarsitee jechuun gaafidha. Dhugaadha. Hayyee galatamu. Miidiyaa hawaasaas akkuma fayyadamtu miidiyaa idilee yookiin mainstream miidiyaa jedhaman I think Hamilton TV keessaas gahee qabda. Miidiyaan saba kanaaf hammam barbaachisa jettee? Miidiyaan yeroo jaarraa 21ffaa kana keessa addunyaan ganda tokko jirti. As teenyee Minisootaa jirra. As teenyee Meelboorni jirra. As teenyee Osloo jirra. Ganda tokko addunyaadha. Komunikeeshiniin ganda tokko. Nama ganda tokko wajjiniin jiraatu biyya guutuu wajjiniin jiraatu. Dur gammadaan qophaa gala 10 miliyoona wajjin gala. Akkanuma kanaa miti. Dur gammadaan qophaa galta. 10 miliyoona fudhattee ol galta. Nama miliyoona qabatte hammatattee kiisii kaattee fudhattee ol galta. Miidiyaan hawaasa kanaaf ummanni waa hojjetu qofittiin ummanni waa hojjetu waan buusaaf jedhee mataa keessatti qabaachuu qaba. Hawaasa kanaaf waa godhe jechuun yoo mataa keessatti si jiraate wanni ti hawaasa kanaaf hin goone hin jiru. Yeroo ammaa kana keessa waan facaafattee magarfattaa jedhaan. Egaa raayyaan Oromummaa fi amantii Islaamaa nama wal madaalchise baalaansii godhe nama deemuu danda'edhas jedhanii si kaasu maqaa kee. Akkamittiin namni amma miidiyaa irrattis kan nu rakkisu baay'eensaa namni yeroo tokko amantii ofii caalchifateeti yookiin Oromummaa caalchifateetu lola akkasiifaatu uumama. Wal qixxeessitee akka kanatti baalaansi goote. Amantii Islaamaan beekuuf inni akka sana rakkatu sun. Amantii Islaamaa yoo beekte jette tokkoffaa sanyii si eeguu dhufe amantuma jechuudha yeroo jedhamu gosa kee kana eeguu dhufe. Namni gosa hin qabne gosa dhabuu mara akka ta'e sitti himu. Biyya faranjii keessa wal komanna silaa beektaa biyya faranjii dhiifamanuu godhaa wal komannaa akkatti gosa eegamuun taate. Ani abbaan qaba. Ilma Charles Darwin miti jechuukooti. Charles Darwin geesse jaldeessatti galfate miti. Dhugaadha. Lakki yaadne akka kayyuun jaldeessaa miti nama ittiin himadhaa isatti keessa jechuudha. Silaa barutu akka Charles Darwin ta'e akaakayyuun keenya jaldeessa ta'e bar. Ani fati wal barbaacha iyyuu akkatti dhufu siin qabnu. Barbaachisu. Ilmoo jaldeessaatti gara koo qabu. Koortii tokko jira biyya faranjii keessatti baname tole. Koortii tokko jira biyya faranjii keessatti baname. Koortiin biyya faranjii keessatti baname kuni irra caalaan ijoollee yeroo ammaa kana keessa gameelchuu jedhamti afaan Oromoo keessatti. Beektaa gameelchuu? Beeku. Gameelchuu jechuun nama abbaa malee dhalate jechuudha. Nama abbaa malee dhalate hin jiru nama abbaan beekamne irraa dhalate jechuudha. Abbaa naamusa qabu irraa hin dhalanne jechuudha. Ijoollee yeroo ammaa kana keessa biyya Ameerikumaa nuti samaayii sanatti ilaalaa jiru kana keessatti manni murtii tokko dhaabbatee jira kan abbaa barbaadaa oolu. Maal jedhanti laata maal koortii jedhanti jirti laata koortii ajaa'ibaa tokko jira bara. Mucaan bakka cifaraatti haati ilmoo fuutee galti. Fuutee galtee abbaa seen beektu machooftee argatte. Mucaan yeroo dhalate ka'e immaayyee abeet fidi ayyoo ko fidi. Innaatee namti yaan abbaatiin. Abbaatiin. Abbaatii eessaa fuutee reesiin hin beektu. Kana manni koortii kun dirqamee dhaabate. Gosa amantiin eeguu dhufte keessaa tokkoon sitti maa jira beekan. Mucaan kuni hintalli kuni arguu dandeessa koortii isaa siifan ergaa maqaa isaa ilaalensi ergaa maal koortii jedhanii jirti. Koortii kana keessatti mana murtii kana keessatti mucaan mana murtiitii waraqata baafatteeti abbaan koo dhiigni kootiif dhiigni isaa kun fakkaachuu hin dhabu naasa katta'aa jedhee intini isaa naasa katta'aa DNA naasa katta'aa jettee qabattee fidattee animoo laphee baatee fi dhiirris kunis gara lafaami yaa rabbi ana ta'e itti laata jedhee dhaqee DNA isaa harkaa fudhanii keetii miti ennaan ijoollee meeqa bu'aa ooltii firdi beetii sana keessaa maal ammoo abbaatu ta'uu didee abbaasiin fidattee ennaan ta'uu didee DNA isa katta'uudhaafi kana eeguudhaafi amantiin islaamaa gosa addaan eeguudhaafi shucuuban waqabaa'ilan litacaarafu gosti adda addaa kanammoo keenyaaf amma yoo guraagin hin jiraanne Oromoon eessa jira eshi yoo silxeen hin jiraanne yoo amaarri hin jiraanne yoo affaar hin jiraanne gosa kana eeguufi malee barri deemtee adamii fi intinitti galta bar
Gosa kana eeguudhaaf isii kana gosa kana eeguudhaaf dhufe sana amantii wal islaamaa wallaalee oromummaanii fi maaloo walola ani wannumti itti na jabeessu yoo amanticha dirqama oromummaatti wal wasa keenya uummata kan keetti qabachuun dirqama fakkeenyaaf amma rasuulli qureeshiidha gosti isaanii qureeshiidha malliyoosh qureeshiidha gosti isaanii gosa miti kan isaanii tikfamee an qofe yeroo kan isaanii ta'a yeroo kootiin ta'u akkanaa haasaan akkanaa waa inni biyyi siyaasaa sodaateeti gosa ofii kana akka waan ofirraa ittiin golchuudha. Ilaa gosa koo caala hin jenne. Gosi koo gosa namaa olii hin jenne. Sii galeeraa dubbiin. Gosi koo garuu Oromoodha. Gosi koo garuu Oromoodha. Gosi koo rasuulli ani qureeshiidha jedhee jira miti. Haani immoo Oromoodha. Naafa beeku abbaan barbaada. Inni balfus naafa beeku. Inni mormus naafa beeku. Zar jedhaniiti waan tokko jira. Hojii keessanii kaa isin qacee keessan inni Charles Darwin itti dhaqee galesi akaakayyuu isaa sitti mati akaakayyuu isaa hojii lakkaatu hojii keeti. Sii galeera dubbiin abbaan barbaade fedhuna na deeggara fedhuna ani Oromoo Islaama kana na beeke. Biyya baay'ee deemteetta Raayyaan biyyoota addunyaa kanarra biyya kamii biyya meeqa deemte biyya kamii kan baay'ee biyya baay'ee deemne Ameerikaaniin na beere tokko akkaantii tiraanziitii wa Ixaaliyaaniidha achi booddee Keeniyuma kana ollaadhuma bunaa kana jara gaafa nu baqannu nu simatanu kana galatoomaa ijoollee keenya asitti nu baqattanii dheetoo biyyaa galee Ameerikaanii keessa garuu bakka baay'een deeme Amistaanii isteetii guddaadha isteetii 50 keessaa toora 20 fi wayii kana deemeera. Bakka kamii garuu kan baay'ee jaallatte baay'ee sammuu kee keessatti siyaaf Oromiyaan nuti akkas taate jettee kanneen. Ani jalqaba Oromiyuma kana jaalladhaan rabbiin irra kaa'e. Oromiyaa keessaa immoo bakki baay'ee jaalladhu madda walaabuuti. Iccitii wal baasuu ta'a. Dhiira baay'ee gadi kennite. Akkasuma naannoo gaara mul'ataadhaa gadi hamma dhaqee naannoo Somaalee hawwiyyaa ga'utti nama rarti naannoon sun. Dhiira hedduun keessatti dhabes. Dhiira hedduu keessatti wanta jedhes karaa asoosaadhaa gara kanatti yoo fudhattee jette naannoo dhaqee kurmuu beektaa? Kurmuu Gizan. Kurmuu. Naannoo kurmuu jedhamu beektaa laata waldaa Somaaleetiin Suudaanitti achi ce'u tokko jira kurmuu jedhanii. Kurmuurraa eega kaate hamma dhuftee yaa masaraa keessatti waan inni fakkaatu silaa agartee atuu keessaan baatu. Naannoon kun hundi isaatu naannoo waaqa kenni. Ammas karaa kaabaa kanarraa immoo karaa kaabaa kanarraa immoo baatee kun gamaa fi gamanni gugguuftuun harbuun urgeessaan danuu isaa jira si mararaa wanni kun si mararaa naannoo kana maaliif filattee yoo jedhani an naannoo dhuma dhiira oomishee akka kennuun jaalladhaa fi malee waa biraatiif miti. Egaa ati garuu naannoo Aggaarotti dhalatte naannoo Bunaatti dhalatte bunan daldaltamoo buna lafa bunaa faa qabaayee Raayyaan buna qabna malee hin daldalu beekee an daldala nama daldalaati miti. Garuu yoo daldale baay'ee naa bu'a. Garuu abbootiin amantii daldaluun qabanii of danda'anii dinagdeedhaan of danda'anii. Daldaluma iyyuu abbootii amantii fide. Daldaluma waan jedhu iyyuu yoo of duuba deebitee jettee manni Zayilaa. Zayilaan gara fuulduraatti deebi'aa jiranii hin deebi'aa jedhaa jiranii quba qabaadhu yeroo ammaa kana keessa Zayilaan gara fuulduraatti hin deebi'aa jedhaa jiranii. Warri Zayilaa dhufe bar daldaltoota bar uummatumti abbootumti amantii daldalaadha bar warri gaazii fidee soogidda fidee ka'ee asii waan nama buna fudhataa ture abbootii amantiiti bar. Of danda'uun qabaniini of dadhabaniiru jiru. Namni gaafa of dadhabe isaa gala. Si galeera? Of danda'uudhuma qabanii sila manni amantiitii fi mindaan adda ba'uudhuma qabaayyu. Of danda'ee ka'ee ofii dhaabbatee ofirra dhaabbatee yoo waa godhate dureessa namichi sun jechuudha. Dureessa beekumsaa ta'a, dureessa qabaataa ta'a. Qabaataan yeroo kamiinuu waan qabaatteef qabaachuutu dursa malee ilaali waan jedhee ka'ee dhaggeeffadhaa. Qabaachuu maaliif akka qabaatte qabaannaan qabaattee quba qabaadhu. Jechi kun jabduudha. Qabaachuun dura maaliif akka qabaattu qabaatta taanaan maaluu qabdaa jabaadha. Baay'ee yeroo dinqii ture Ustaaz Raayyaa. Galatoom. Baay'ee yeroo kee qaalii kana keessa yeroo hedduudhaaf sitti deddeebinee si argachuu hin dandeenye sababii hojii muddaa hedduu keessa jirtuu fi har'a garuu akka kanatti keessumaa gammadaa shootaa ta'e dhuftee waliin gaaffiif deebii hedduu mi'aawaa kana dabarsuu keetiif galata guddaa argadhu jechan ittiin ibsuyyuu hin qabu ulfaadhu galata horii bulii. Cheers.
daawwattoota gammadaa show turtiin nuti ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin taasifne kanarraa kana fakkaatu ture. Egaan ustaazirraa waan hedduu akka dhageessanii fi baratan abdii guddaan qaba. Torban immoo keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenaa. Namoonni yuutuubii keenya immoo hordoftan sabskiraayib gochuudhaan laayik, kooment, sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nama torbanii nu haa taasisu hanga torbanitti nagaa.